ጉድ ጅብ በጅብ መሪነት የተገኘው ቤዛዊት ማርያም ገዳም አሁንም ጅቦቹ ተወልዶ ተገኝዋል። በተስካና ከና መነ ክርስቲያና ከናኒ መነ ዋቀዮት ጀነሞ መነ ወራቢሳት ጀነሬ አጀረኬ ዋንጀር ኩን ፉዳኒ ገዲባን ሁን ኢልሌ ብቻ አመ ዮሚ ተጨብጫቢ ታኔ ጅራን ነካሽ ሉክ አረ የምን ልልታ ነው ጋይስ እስኪ ቤግ መቃባ ከንልማ ከነፍሮ ቁልቁሉ ዋቀቶክ አሚን ጃለተምቶታ ፊ ከበጀምቶታ ኦርዶፍቶታ ቻይናሊ ኮቲ ኦርዶፍቶኒ አመንታ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ አከሱመሌ አመንታ ብራስ ከኖርዶፍተን ሁሉም ትከሰን በካፊ ለፈጅርተንት ነጋ ዋቀዮ ሲኒፋ ባየቱ አከም ጅርቶ ገለኒ ፍልፍል ዋቀዮ ዳፋተው አነ ነጋ ኮቲ ጉያ ሐራ ከና ቪዲዮ ከነ ከሰት ከወሊቲን ይላሉ ጉድ ጅብ በጅብ መሪነት የተገኘው ቤዛዊት ማርያም ገዳም አሁንም ጅቦቹ ተወልዶ ተገኝዋል። የጋ ያጀረና ዋይ መነ ክርስቲያና ኬኛ ዋይ መና አመንታ ኬኛ ዋም ባዬ ነመገድሲሱዳ ዱበቹዳፊስ ወንተ ነማ ሳልፈቺሱ ሚራ ነማ ከንተቁ ዋም ባዬ ነመገድሲሱ ተየር መን ያመንታይ ተክቲል ስርኒሺ ሴርሺ ተኮል ወፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ቡኡሬ ፈምቴ ዱከቡኦታንም ኤገምቴ አንገ ዮናት ቶርቴ ከሌሰ ዱከቡን አርሳ የዱ ይተከፈለኒው መነ ክርስቲያና ዳፍ አመንታ ሳሊ ዳፍ ጀቸ ወሬ ገመኒው አረገሩ ዳሎን ያራ ማራ ወቻ ጅራ መነ ክርስቲያና ደሆ ጎዳቹ ዳማል ጎቻ ጅራ ዮጀኔ ዋንመ ወሊኒ ዳላ ጅሩ ዋንመ ወሊን አርጋ ጅሩ ዋንቴፍ ወንተ ወለ መጋፈቺሱ ሚት በረዱማራ ጌኘራ አጀቹ ከናፉ አማ ሲምባሳው ሶንተይን አከነምቻ ያኮቴ ኮነባሲ ጀደ ሰናተ ይረ አማ ነመላሌ ቡርጃጀው ዋንም ነጀቱ ላሌ አጃይብ ሲፈቹ ሶንተይን ከራ ልቡ ኬኘ ኑባሱ ቆፈ ቀበኔ ዳንዲ ዋቀዮ ደደምኔ ኤባ አርገቹዳፍ አንገዱማት ጭምኒ ዳበቹ ኑረ ጅራት ከረምርገኬት ኩምኒኒ ኩፉጀ አቲገሩ ኢጀኬቲን ኢላልቴ ደርቢታ ኩመጀደ ሰና ዋና ማም ወጀተማ ጅሩ ከና መነ ክርስቲያና ኬኘ ሽቁልቁሌቲ መቃበሌሱዳፍ ክርስቲያኖተ ሄዱ መነ ቁልቁሉማ ኬሳ ባሱዳፍ ወንቶ አም ወጀተማ ጅሩ ከና ኢላሌ ብረደርቡ ቆፎ ሶንተይን ያ ዋቀዮ ቁልቁሌሲ አቲ ስሬስ ጀነ ከደና ኬኘ ያደቹራ ከናፌ ዋጎቹ ደንደኛ ጀነ ያዱን እንደንዳም አመጋ ወንቲኩን ከራ ወተማ ጅሩ መን አመንታ ገዳማ ቤዛዊት ማርያም ኬሰቲ ወራቤሲ ደጋቲ ዳሌቱ አርገመ ጀቹዳኒን ወልተጅራቲ ባኒ ኡመታቲ አገርሲሳ ጅሩ ጀቹ አዴምሲሱ ያዩ ማልጀዳ በጅብ መሪነት የተገኘች ቤዛዊት ማርያም ገዳም አሁን ጅቦች ተወልዶ ተገኙ ጀ በጅብ መሪነት ጀቹ ማልጀቹ ገጌሰ ወራቤሳቲን ከነርገምቴ መና አመንታ ገዳሚ ማረሚቲ ወራቤሶኒ ደለተኒ አርገመኒ አናከና አጃይቤ መኒ አመንታ ገጌሰ ወራቤሳቲን አርገምቴ ጋፈ ጀደኒ ዱበተኒ ማል ያደኒት ገጌሰ ወራቤሳቲን አከምቲ መኒ አመንታ አርገምቲ ዮኪንሞ መና አመንታ ሰነ ወራቤሰቱ ገጌሰሞ ማል ጀቾ ይሄ የተገኘው በጅብ መሪነት ነው ሻይርና አሬስ ቡሪላል በተራጭ ይልልልልላል ሹፍ ጅብ ተወልዶ እኮ ነው ወልተጅረት ተኩመ ሰገሌ ዳጌሰን በጅብ መሪነት የተገኘች ቤዛዊት ማርያም ገዳም አሁን ጅቦች ተወልዶ ተገኙ ይልልልልል የቻጅሮም አኒ ከነገረመ ወይ ሙመቱ መከነቲ አዚሚ ማሊ ቡሰኒ ጀደ ዋቀዮ ሲናፊቱ ዋቀዮ በከካሳ ሲንታቡሱ አሜን ዋቀዮ ሲና በርበዴሱ አሜን ዋቀዮ ሲታደከሙ ይልልልልል ዋግኒ ሲንትደከሙ ዳፍ ዱፌ ይልልልልል አኒ
Qoy uummatuma kanatti aziimii maalii buusanii jedhee bara. Uummanni hamaa fi yaraa addaan baasee maaf beekuu kan dadhabe. Daabiloos illee Hewaaniin gooyyomsee aziimii guddaa itti buusee baala kana yoo nyaatte waaqa taata jedhee gooyyomsee har'a see gaaddiinni karaa adda addaatiin nu gooyyomsaa jira amantaa da'oo godhatee jechuudha. Uummanni sila uumaan beeku waa tokko hubachuu hin danda'u. Har'a badhutuu namni tokko bofa qabatee jawwee baatee mana qulqullummaa dhufee ilillee bichaan maalin amiinii bichaan maalin kaleessa uummanni keenya afaan hin dhageenyeen waaqayyo sina fixu yoo ta'u jedhanii amiin jechaa ture. Kunoo egaa wanti caalu mana qulqullummaa keessatti gaafa argamu ilillee bichaa waan jarri kun fuudhanii gadi ba'an hunda ilillee bichaa amma yoomitti cabcaabii taanee jiran naqash. Look! የምን ልልታ ነው ጋይስ? እስኪ በጌታ ስም ይላሉ እንዴ ደግሞ ሞሎ ፕሮግራሙ ከመጀመሩ በፊት የጅብ ድምጽ ሰምተን ወደ ጸሎታችን ገባለን። ጸሎቱ ከመጀመሩ በፊት የጅብ ድምጽ ሰምተን ወደ ጸሎት እንሄዳለን። utuu kadhannaan hin eegalin sagalee waraabessaa dhageenyetu gara kadhannaatti deemna. Gara uummata garamitti deemaa jirra? Uummanni garamitti deemaa jira? Akkami wanti siinii galee yoo jiraate mee koomentii irratti naa barreessaa. Manni kiristaanaa qulqulleettiidha. Manni kiristaanaa Kiristoosiin kan hundeeffamni ishii seerri ishii sirriidha macaafa qulqulluudha. Garuu warra achi keessa jiran kana kan gochaa jiran. Kana gaafa isiniin jedhummoo hunda isaanii miti kana kan gochaa jiran. Iddoodhaa iddootti akkuma argitan garaagarummaa qaba. Amma garuu walii isaa wallaalle eenyu gaarii eenyu hamaa, eenyu qulqulluu eenyu cubbamaa addaan baasuun nutti ulfaate. Kanaaf ani kan isiniin jedhu mee wanti isinii galee yoo jiraate dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee wanta mataa nama dhukkubsuudha. Wanti isinii galee yoo jiraate qoy dur abboonni keenya waraabessa mana amantaa keessatti horsiisu, waraabessa mana amantaa keessatti dhalaa, qiddaasee yeroo qaddasama yookiin immoo kadhannaa godhamuudhaan dursa sagalee waraabessaa dhaga'uutu irra jiraata. Murteessaa isinii dhiiseera. Waan dubbachuu hin danda'u. ኧረ በጌታ የሬ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ባለፈው አይታቸው ከሆነ ማለት ነው ሞጆ ላይ ከአማራ የመጣ ቄስ በጥቁር ዶሮ ድግምት ሊደግም ሲል ተይዟል። እነዚህ ሰዎች ምን አስበው ነው? ቆይ ምን አስበው ነው? ኢትዮጵያ ማጂክ በማጂክ ሊያረጉ ነው እንዴ? ሊያስጨርሱን እኮ ነው። አኑን አንገለ ዱጋ ዱበቹዳፍ ያን ኢትዮጵያ ከና ብየቲ ከና በቃ guutuushii maajikii gochuu barbaadan ta'e uummata asirra jiru kana fixanii qullaa dachee qullaatti hambisuu barbaadan ta'e kaani sababa maajikii kanaatiin kaan jooree karaarratti kan ba'e baay'atee kadhataan baay'atee namni hojjetee nagaan jiraachuu dadhabee hedduun isaa badee kaan immoo biyyaa bahee biyyatti galuu dadhabee biyya ormaatti hafee biyya na jabbisiise waggaa 12 waggaa 13 biyyaan baa jiraadhee kan inni hojjedhe naan barakatu wantin bu'aa buufadhee hin jiru jedhee osoo bu'aa jira dhugaa dubbachuudhaaf bakka jechi nama harkaa bada kanatu jira yaa uummata keenya. Egaa biyya kana guutumaa guutuutti balleessuu barbaadaniiti ta'e waaqayyoon immoo eekamsaan biyya kana haa balleessu akka bara Soodomii fi Gomoraatti akka bara Loot sanatti yookiin bishaan badiisatti yookiin immoo ibidda samiidhaa buusee saba kana biyya kana haa balleessu jedhaniitu faallaa waaqayyoo hojjetu ta'e wanta isaan hojii yaadanii kana hojjechaa jiranii naagaluu dideeraan mana kiristaanaa deemuun eebbifamuudhaaf sagalee waaqayyoo barachuudhaaf gaabbii galuuf fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuuf jarrummoo waraabessa mana kiristaanaa keessa buute amma immoo kunoo madarakii irratti baatee beeksisti nama waraabessa hin beeknetu jira waraabessa argaa jedhu ta'ee yookiin immoo waraabessi mana kiristaanaa keessatti argamuun warqeedha jedhaniiti ta'ee yookiin immoo qulqulloota keessaa tokkodha jedhaniiti ta'ee waan isaanuu galuu dideema. Duri namni bahee mana kiristaanaa keessatti waan haaraan raawwatame yookiin immoo argame jedhamee ilaaluu kan ba'u abbootiin qulqullootaa yookiin phaaphaasonni
yookiin immoo abboonni gadaamidha hojii gaarii hojjechaa turan gaafa dhufani yookiin immoo abboonni cuuphanii hafuura hamaa baasuu danda'an yoo jiraatan koottaa cuuphamaa fayyaa koottaa eebbaa argadhaa jedhamanii waamamu. Amma immoo waraabessa laalaa jedhamanii mana kiristaanaatti waamamutu ta'e baratu faallaa ta'e baratu darbuu dide. Yaa jara keenya egaa mee jabaadhaatuma waaqayyoon kadhadhaa nuufillee kadhadhaa walii keenya haa kadhannu. Waan ta'e immoo dhagaa wayis baatee jira laal qeessichi kun gidduudhaan urataadha uraa qaba geengoodha. Dhagicha baatee jira akkuma argitan. Na waanumti isaa waliuma isaayyuu na wallaalchisee dhugaa. Amma barataan tokko dhufee maaliin dhagaan akka kanaa hiika maalii qaba yoo naan jedhe anoo hin beeku kaashisi. Amma kaa barataan kun immoo yookiin nama daalataa jechuudha. Hundee barsiisichuu maan beeku naan jechuu danda'a. Anoo hin beeku kun walaalaa qaba. Maali inni waan isaa? Manni kiristaanaa egaa kana nun barsiifne nu. Gaafa gallee koolleejjii hafuuraa gallee gaafa barannu manni kiristaanaa kana nun barsiisne wangeela nu barsiiste. Jecha waaqayyoo nu barsiiste. Akkamitti akka kadhannaa godhan nu barsiiste. Akkamitti akka sagalee waaqayyoo lallaban akkamitti gaafii gaafatamaniif deebii akka deebisan nu barsiiste malee waa'ee kana nun barsiisne. Nuuf keessummaadha waan kun. Wanti raawwatamaa jiru kun nuuf waan haaraadha. ሲጀመር ጅብ ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምን ይሰራል? ሂዳር 21 ጅብ ለየብቻ ይቀድሳል፣ እኛ ለየብቻ እንቀድሳለን። ጎን ለጎን ሆነን ድምፁ ያስፈራል ግን ምንም አይነካም እያለ ነው። ሹፍ ምንም አይነካም፣ ድምፁ ያስፈራል ግን ምንም አይነካም ጅቡ እያለ ነው። በፈጠራችሁ ኧረ በስመ አብ። ቆይ ምን እየተፈጠረ ነው አሁን? የጅብ ቤተ ክርስቲያን ነው የምንለው ወይስ ምንድን ነው? አሁን ደግሞ ጭራሽ ከጅብ ጋር መጣ። laal jarri kan jechaa jiran nuti kara tokkoon qiddaasee qaddasnaa gara tokkoon immoo waraabessi ni jira inni sagalee hin dhageechisa garuu sagalee isaa baay'ee nama sodaachisaa garuu homaa nama hin godhu. Bataskaana keessa waraabessa kaanii qiddaasee qaddasu jechuun akkamii qoyme amma ishii bataskaana kanaani bataskaana waraabessaati jennamoo mana waaqayyooti jenna yaa jaraname mee isinumti faradaa. Erga waraabessa fidanii mana kiristaanaa keessa galchanii waraabessichimti kun iyyuu immoo bifa kamiin madaqee mana kiristaanaa keessa galuu danda'e kan jedhu gaafiidha. Waraabessa hin beektu miti ganamayyuu gaafa lafti itti bari'ee akkamitti dhokachuudhaaf akka inni kaatu beektu miti garuu mala kamiin maaliin kiyyeessaniitu maaliin qabaniitu waraabessa mana kiristaanaa keessa galchuu danda'an. Hanga waraabessi mana kiristaanaa keessatti dhaluu gahuutti akkamitti gahuu danda'e jedhaa yaada. Namoonni daawwidhaa fi paarkiilee garaagaraa yeroo deemanii bineensota adda addaa leenca qeerransa waraabessa arguu kan danda'anii paarkiidhaan ala dhaabbatanii shiboon sun gaafa naannoo fakkeenyaaf naannoo kana bosonni yoo jiraate bosona sanitti shiboo sun naanna'ee akka achi keessaa hin baane shiboo sanaan ala dhaabbatteetu kan ati argitu. Amma immoo bataskaanatti galchanii jechuudha laala amma ooyi anna garrame anaan. Bataskaana paarkii gochuu barbaadan immoo bataskaannoo silaa mana waaqatii bataskaannoo kan itti galateeffannudha kan itti namni gaabbii galee fooniif dhiiga waaqayyoo itti fudhatudha isaanoo amma paarkii gochuu barbaadan immoo bataskaana akkami immoo paarkichi immoo yoo ta'e immoo paarkii waraabessaa ta'eere yaa jara keenya sinumti faradaa bataskaana kanaan mana kiristaanaa kanaanii mana waaqayyooti jennamoo mana waraabessaati jennaree yaa jara keenya. Maalaa jennuun egaa waan jennutu nu dhibe kaanoon isaanoo jedhaniin waan jedhan kun hojjechaa jiru. Isaanummaa bajii marinnatee tageenyechi qajeelcha waraabessaatiin kan argamte ቤዛዊት ማርያም ገዳሚ ቤዛዊት ማርያም አሁንም ጅቦች ተወልዶ ተገኙ አመስ ወራቤሱን እንደላተን ያርገመን jechuudhaan kunoo isaanoo beeksisaa jiru promotionii hojjechaa jiru nutu maalaa jennu ree. Kanaaf bataskaana waraabessaa jennamoo bataskaana maaramiiti jennamoo bataskaana waaqaati jennamoo mana waaqayyooti jennamoo maaloo yaa jara keenya waan dhaloota kana abaarsisu waan seenaa mana kiristaanaa abaarsisu maaloo yoo dhiistan maal sinii qaba maaloo yaa jamaa nu dhiisaame
waaquma sinuume rabbuma isa sinuume umaadhuma keessan waaqa keessan sodaadhaa maal waan akkanaa nurraa dhaabaa mana kiristaanaa keenya keessaa waan akkanaa baasaa gosummaa baasaame waan akkanaa waan ciigga'ama waan moraa falfala kana waan ija namaatti waaqatti sin tolle kana baasaa dheekkamsa nutti fiddu yaa jara namaaloo laaxaan eemaxxaala carqaanii tarfaalee jedhan miti inni cubbamootaa dhufe qulqullootaa hin hanqatu akkuma jedhamu dheekkamsi kun egaa nun hanqatu boruuf ta'an maaloo yaa jara name waaquma rabbiin sinuume sodaadhaati maaloo waan kanarraa bilisa ta'a maal ta'a isinii dhugaadhumaan mana kiristaanaa yoo tajaajiltan maal ta'a dhugaadhumaan mana kiristaanaa keessatti tajaajila dhugaa macaafa qulqulluurraa dubbistanii yoo laattan maal ta'a taratti yoo dhiistan waa waaqayyo hin jaalanne yoo dhiistan maal ta'a ajama maaloo rabbuma keessan sodaadhaati dhiisaa maaloo warreen jara kanatti dhiyaatte yoo jiraattan maaloo nurraa dhoowwaa mana kiristaanaa maaloo haa qulqullooftu manni kiristaanaa kan hunda keenyaati dhaloonni mana kiristaanaatti akka deebi'uuf haa ta'u dhaloonni sababa kanaatiin mana kiristaanarraa akka hin fagaanneef maaloome yaa jamaamee isa kana qofa miti dheekkamsi nutti dhufuudhaaf jira maal jedha Ameerikaa keessatti ji'a tokko hin guunne dhaabbata warra Soodomii fi Gomoraa hundeessanii hojii ciggaasisaa hojjechaa warra turan irratti bakka kaansamii bu'ee charchii isaanis balleessee ture. Ni gube guutumaa guututti jechuudha. Ammas egaa deemee namni hammeenya irraa hin deebi'u taanaan hojii ciggaasisaa kana hin dhiisu taanaan wanti ammoo hojjetamaa jiru kun akkasumatti itti fufeera taanaan hin ulfaata. Dheekkamsi ni dhufa waaqayyoon obsee gaafa dhumaa gatii ammeenyaa gatii dabaa ni laataaf uummata kana daa'imman kichuu dhalatanii waa hin argine akka wajjin hin dadhabamneef kaanillee rakkoon qabu waan baay'ee argeera namni akka dadhabamneef dheekkamsi kun akka deebi'uuf maaloome harka keessan waa namaa kanarraa kaasaa mee yaa jarana amma dandeenyetti mana kiristaanaa keenyaa qulqulleessinu mana kiristaanaa keenya keessa maal akka jirru haa ilaallu. Dhimma keenyadha jennee mana kiristaanaa nan galchu jennee osoo hin ta'in na galcha na ilaallata mana kiristaanaa keenyadha jennee mana kiristaanaa dhaafaa dhaabbannu. Yeroon itti mana kiristaanaa dhaabbannu amma. Kiristaanummaa jechuun fannoo hidhachuu qofa miti. Kiristaanummaa jechuun naxalaa uffachuu qofa miti. Kiristaanummaa jechuun qarshii qofa kennanii mana kiristaanaa ijaaruu miti. Qarshii kenninee mana kiristaanaa ijaarre keessa maaltu jira jennee yaaduun barbaachisaadha. ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ግን በእልልታና አንደኛ ናቸው። እግዚአብሔር አሁን አንድ ሰው ኢባብ ይዞ ቢመጣ ይላሉ። ምን ሆናችሁ ነው ግን? ምን አይነት ድግምት እናንተ ላይ ተሰርቶ ነው እንደዚህ ሆናችሁ? ቆያና ከነዲቤ ኦርቶዶክስ ይተውን ከኛ mana kiristaanaa deebuun keenya acabcaabii ta'uudhaafi ilillee qofaafi waan dubbatamu kan hin hubanne yeroo tokko kiristaana deeme sagantaa irratti mee warreen asii jirre ilil jedhaa harka rukutaa jenna sabni muluun ilil hin jedhu hin dhaga'u baqqaa namni maal akka ta'e hin beeku asii hin jirre mee harka keessa rukutaa ilil jedhaa ilil warra as jirtan immoo mee harka rukutaa ilil jedhaa ilil lechuutu acabcaabiidha baqqaa uummanni maal akka ta'e hin beeku bara burjaajjee yeroo uummanni sammuun isaa fuyyis ta'e natti fakkaatan hunduma immoo baay'ee sin ajaa'ibelaa xiqqaadhaa kaastanii hanga guddaatti hanga haadhotii dirasitti wanta dubbatamu kun hubatu uummanni hin qalbeeffatu. Ilillee bichaa bakka uummanni keenya ilillee bichaa macaafa faaruu daawit keessa ililtaan የሚያውቅ ሕዝብ የተባረከ ነው kan jedhu tokko jira. Ilillee uummanni beeku inni kan eebbifamedha kan jedhu jira. Ishuma kana qabatanii ililchu natti fakkaatena. Jecha macaafa qulqulluu keessa uummanni ishuma kana bichaa qabate natti fakkaata. ዝም ብላችሁ አንድ ሰው ተከትላችሁ ወደ ገደል ነው የምትገቡት። በጣም ታዛዝናላችሁ። የእውነት በጣም ታዛዝናላችሁ። በተለይ እኛ ኦሮሞዎች ከዚህ እንድትጠነቀቁ እንፈልጋለን። የምርም እንምላችሁ ለዚህ ነው እኛ የአማራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የምንጠላው ለዚህ ነው። ኦሮሞ ወረቁሉን እንደሆነ ጋውላሜ ተከዱራዋ ባየ ነገር Igaani dhugaa dubbachuudhaaf kan ajaa'ibe uummanni miileynaan walitti qabame namni tokko ajandaa godhee waan ajandaa isaa qofotoo uummata fuuldura dhaabbatee baasee bofaan kun warqiidha otoo jedhee uummanni ilil jedhee fudhata jechuudha.
Kanaaf yaa saba keenya of eeggadhaa. Daandii gaafa deemtan of eeggadhaa. Bataskaana gaafa deemtanis of eeggadhaa. Jiruu fi jireenya keessan keessatti of eeggadhaa. Jabaadhaa, kadhannaa godhadhaa. Soomaa sagadaa gaabbii galuudhaan gara Waaqayyootti deebi'aa. Galaa lubbuu qopheeffadhaa. Waaqayyo inni dhufa firdeedhaaf. Amma gaafa dhufu akka kanaan dura fannifamuudhaaf reebamuudhaaf miti. Amma murtee kennuudhaaf cubbamootaaf qulqulloota addaan baasuudhaaf. Gaafan kana isin hin jiru waan argitan hundaan hin raafaminaa. Barri kun bara dhumaa waan ta'eef kun hundi raawwatamuun dirqamadha jedheera waan ta'eef Kiristoos inni dubbatame raawwatamaa jira. Raajonni sobaa ni ka'uu jedhameera. Raajonni sobaa eegaatii waan dhala nama Waaqayyo irraa fageessu qabataniiti kan isaan ka'anii. Mana kiristaanaa keessa kan jiran hundi abbootii qulqulloota miti. Hundis immoo xuraa'ota miti. Egaa wal makeetu jira. Akkuma qamadii fi ingirdaanni wal makee biqilu sana akkuma ooddi irratti addaan bahu sana amma wal makeetu jira. Amma addaan bahamutti amma makarri isaa gahutti egaa wajjin jiraachuun dirqamadha. Kanaafiyyuu Waaqayyos kan inni calliseef kanaafidha. Callisees immoo hunda isaa hin dhiisu. Kaanis immoo adabee dheekkamsa isaadhaan agarsiisaa jira. Ammas immoo gara fuulduraatti kan kana caalu arguu dandeenya. Waan kana caalu argineef, waan namaa argineef, daba waan argineef amantaa keenyatti laafuu hin qabnu, amantaa keenya irraa deebuu hin qabnu, lapheen keenya raafamuu hin qabu. Waaqni inni nuti amanne amanamaadha. Yoo kadhanne deebii nuu deebisuu danda'a. Rakkoo keenya ni beeka, dhiphina keenya hin beeka, waan keessa jirru ni beeka. Jabaannee Waaqayyotti boo'uun barbaachisaadha. Rakkoo adda addaatiin kan dararaman, biyya ambaa keessatti kan hafan, waggoota 20-30-15 kan lakkoofsisan, biyya keessattis hojjetanii barakaa fi suga kan dhaban, rakkoolee adda addaatiin dhukkuba adda addaatiin algaa irratti kan hafan, bakkeettis ba'anii dhiphachaa kan jiran lammiiwwan keenya hedduu isaanii jiru. Sababni isaa maddi isaa maalinni yoo jenne sababa warra waan namaa hojjetaniitiin, sababa warra waan xuraa'aa hojjetanii nama xureessaniitiin biyyi keenya Itoophiyaan rakkoo hedduu keessa galtee jirti. Waaqayyoon biyya keenyaaf nagaa nuuf haa buusu. Waaqayyoon waadaa abboota keenya qulqullootaadhaaf galeef jedhee nu haa yaadatu, nu haa tiksu. Nuti homaa hin beeknu, nuti wallaaltotadha, dadhabdootadha. Inni jabaan immoo Waaqa, Waaqni keenya immoo amanamaadha. Nu gargaaraa, isatti ba'u nurra jiraata. Jabaadhaa, walii keessan jaaladhaa, walii keessaniif kadhadhaa. Viidiyoon kun namoota biraadhaaf ni fayyada jettanii sheer godhaa, laayik godhaa. Waaqayyoon hunduma keessan faana haa ta'u. Viidiyoo kan biraadhaan hanga walitti deebinutti immoo nagaan tura. Usbaatan Egzaabeer.